duuti haraa harargeeti hara finfinnee nama deemurratti geggeeffamaa jirtu hulaa shanan finfinnee seenturratti geggeeffamutti hin jirtu maali kun arkaagaa wanagaa oromo akkanagaa jireenya chuudha. Humnoonni hidhatan karaa Goojjamiin Wallagga Bahaa seenaa jiraachuu jiraattonni himan. Uummanni Oromoo Harargee haleellaa fi saamicha konkolaachiftoota oomisha jimaa fe'an irratti raawwatamaa jiru balaaleffatan. Harri caamsaa 28/2026 shamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduulee guyyaa har'aaf jennee walitti qindeeffannee isinitti himna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Humnoonni hidhatan karaa Goojjamiin Wallagga Bahaa seenaa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa keessumaa aanaalee Kiiramuu fi Giddaa Ayyaanaa keessatti hidhattoonni hedduun karaa Goojjamiin gara naannichaa seenaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Akka jiraattonni qeerroo bilisummaa Oromoo naannichaatti himanitti torbanoota darban keessa sochiin humnoota hidhatanii kun haalan dabalaa dhufeera. Namoonni hedduun hidhattoota kana ijaan arguu isaanii kan dubbatan yommuu ta'u, gariin isaanii afaan Amaaraa akka dubbatan, gariin immoo afaan isaanii kan hin beekamne akka fayyadaman himaniiru. Jiraatan tokko aanaa Kiiramuu keessaa akka ibsetti yeroo hidhattoonni kunneen naannawaa isaanii keessa socho'an sodaa nageenya isaaf jecha bosona keessa riphisee jalaa dhokachuun akka ture dubbateera. Namni kun yeroo muraasaaf haasaa isaanii dhaggeeffataa akka ture eeruun afaan isaan dubbataa turan afaan Amaaraa akka hin taane hubachuu isaa himee afaan isaanii ani hin beekne ture gurmuudhaan walitti dubbachaa darbu turan jechuun ibseera. Jiraattonni biroo immoo aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti hidhattoonni inni arge uffata isaanii fi bifa sochii isaanii irraa humnoota kanaan dura aanicha keessatti socho'an irraa adda akka turan himaniiru. Akka isaan jedhanittis muraasni isaanii hidhattoota finxaaleyyii Amaaraa deeggaran jechuun yeroo dheeraaf naannichatti beekaman waliin akka turan dubbate. Namoota kana waliinis hidhattoota faannoo naannoo sana keessa yeroo darbe socho'an ijaan argee beeka ture jechuun himeera. Namoonni sochii nageenya naannichaa itti dhiyeenyaan hordofan akka jedhanitti yeroo ammaa daangaa godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa karaa Goojjam wal qunnamsiisan irratti sochiin humnoota hidhatan kanaa dabalaa jiraachuun ibsame. Namoonni dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofan akka himanitti garee Cimdoo jechuun gamtaan mootummaa kaaba keessatti ijaarame humnoonni adda addaa wal ta'uun karaa Goojjam loltoota gara Oromiyaa seensisuuf socho'aa jiru jechuun dubbatee jira. Kana malees yeroo mootummaa Eertiraa humnoota Tigraay fi gareewwan mootummaa Amaaraa deeggaran gidduutti hariiroon haaraa uumamaa jira jedhu gabaafamaa ture irratti Suudaan magaalaa Poorti Suudaan keessatti walga'iin bakka bu'oota isaanii gidduutti gaggeeffamuu isaa miidiyaaleen gabaasaa turaniiru. Yeroo ammaa kanatti sochiin humnoota hidhatanii naannoo lixa Oromiyaatti socho'aa jiran kana jiraattota keessatti sodaa dabaluun uummata qe'ee isaa irratti yaaddoo guddaa keessa galcheera. Uummanni Oromoo Harargee haleellaa fi saamicha konkolaachiftoota oomisha jimaa fe'an irratti raawwatamaa jiru balaaleffatan. Abbootii amantaa Islaamaa dabalatee jiraattonni godinaalee Harargee keessa jiraatan haleellaa fi saamichi yeroo ammaa konkolaachiftoota oomisha jimaa gara magaalaa Adaamaa fi Finfinneetti geessan irratti raawwatamaa jiru cimsanii balaaleffatan. duuti haraa harargeeti hara finfinnee nama deemurratti geggeeffamaa jirtu hulaa shanan finfinnee seenturratti geggeeffamutti hin jirtu maali kun maaliif rakkoon kun ta'a? Abbootiin amantaa kunneen ergaa isaanii dabarsaniin rakkoon gama qaamolee mootummaan uummata irratti gaggeeffamuun yeroo dheeraaf deddeebi'aa jiru kanaaf furmaata waaraa akka barbaadan gaafataniiru. Ergaan isaanii kunis yeroo uummanni gamtaan ayyaana Iid al-Adhaa kabajuu irratti kan dabarfame yoo ta'u, nageenya, hojii daldalaa fi jireenya hawaasaa irratti miidhaan gahaa jiru dhaabbachuu akka qabu hubachiisaniiru. Akka isaan jedhanitti konkolaachiftoonni oomisha jimaa godinaalee Harargee irraa gara suuqiiwwan gurguddootti geessan yeroo hedduu karaa irratti haleellaa, saamicha qabeenyaa fi doorsisa nageenyaa adda addaaf saaxilamu. Kunis immoo daldaltoota, oomishtoota jimaa fi maatii hojii kana irraa jiraatan irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun dubbatu. Waltajjii kabaja ayyaanaa irratti namoota haasaa taasisan keessaa tokko akka jedhutti namoonni jireenyi isaanii hojii irratti hundaa'an karaa irratti saamamuu fi reebamuun hawaasa hunda yaaddessaa jira. Oomishni qonnaan bulaa dadhabbiin oomishame karaa irratti saamamuu jechuun mootummaan jira jechuuf nama rakkisa kan jedhan abbootiin amantii rakkoo uumameen walqabsiisuunis gaafilee hedduu kaasaniiru. Haal kanaan gaafilee kaasan keessaa maaliif konkolaachiftoonni karaa irratti yeroo hunda haleellaan warra qaamolee nageenyaa ofiin jedhuun gaggeeffama?
oomishtoonnii fi daldaltoonni haqa hojii isaanii argachuuf eenyutti iyyatu? Maaliif yeroo saamichii fi doorsisni karaa irratti deddeebi'anii mul'atan tarkaanfiin mootummaa ifaan hin mul'anne jedhanii mootummaa gaafataniiru? Akka odeeffannoon naannicha irraa argame mul'isutti haleellaa fi saamichi konkolaachiftoota oomisha jimaa fe'anii deeman irratti raawwatamu yeroo muraasa keessatti dabalaa dhufeera. Konkolaachiftoonni hedduun qabeenyi isaanii saamamuu, konkolaataan isaanii miidhamuu fi yeroo tokko tokko immoo lubbuun isaanii balaa keessa galuu ibsaa jiru. Kabaja ayyaanichaa irrattis ergaan waliigaltee hawaasaa irratti xiyyeeffate yeroo dabarfamu kanatti abbootiin amantaa Islaamaa Harargee uummanni waltumsuun rakkoo nageenyaa keessaa akka bahuu fi mootummaan immoo itti gaafatamummaa akka qabaatu waamicha dhiyeessaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.